Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akami nagaa jirtanii fayyaa keessanii bakka jiraatanii nu gammachiisan isiniin jedha. Akkasuma chaanaala Oolii Yaadii Waarriirraa gara Ashim Tube Orootti jijjiirree jira jechuudha. Ashim Tube Oroo kana sarchii gochuudhaan subscribe share like godhiif godhaa isiniin jedha. Barumsi Ashim Tube Oroo jalaa wanti dhabame hin jiru. Kolfa yoo barbaadan, waa'ee aappii yoo barbaadan, waa'ee silkii maal akka godhan wantoota garaagaraa imo WhatsApp, Facebook ta'e aappiidhaan garaagaraa wantoota adda addaa wantoota garaagaraa wanti as jalaa dhabame hin jiru. Hunda isaa achi jala dhaqaatiin achi jalaa fudhadhaa guyyaa guyyaan isiniif gadhiisaa waan barbaadan hunda gaafii nagaafadhaa isiniin jedha. Wanni barbaadan wanti dhabame tokkollee hin jiru. Oromoodhaan qaqqaalii wal haa jajjabeessinu. Akkasumas Oromoodhaan teenya ta'idhaa jiran saboota keenya namoota hundayyuu Rabbiin hidhaa keessaa nuuf haa baasu, Rabbiin gammachuu nu haa dhageessisu, akkasumas bilisummaa Rabbiin nuuf haa kennu isiniin jedha. Akkasuma wal haa jajjabeessinu. Koottaa achi jalaan sarchi godhaa Ashim Tube Oroo jalaan koottaa sarchi godhaa isiniin jedha. Achirra wal arginaa isiniin jedha.